Haay hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadha miti? Har'a maalan hojjedha seetanii handaanqoon qalaa jira jechuudha. Handaanqoo ani bishaan ho'aatti hin godhu akkanumatti irraa luqqisaa gogaashii waliini akkuma argitanii kanatti haala kanaanii እና akkamisin jirtu miti jiruuf jireenyi hunduu bareedaayee ayyaanni qophiin ayyaana akkamitti isin qabatee jira jajjabaattu handaanqoon qalaa cuma qabdeente kanattiini kuno hordoftoota keenya haala kanaan handaanqoo yeroon qalaa argitanii jirtu shunkurtii bisheessan jira isayyuu abidda irratti gochaa jira jechuudha maaliif akka daddafee naa bishaatu boodallee kasala irratti godha na kuno laala handaanqoo kuno gargar babaaseen jira inni qabne garuu kuno arga handaanqoon kun akkasiin jirti ganaan dhiqaa jechuudha. Handaanqoo dhiquun gaan beektu sa'aatii baay'ee nama barbaada. Kun billiitii ishii babaaseen jira. Yeroon babaasu viidiyoo waraabuun natti hin tolle namni naa qabu hin jiruyyuu kanattan isiniif waraabuu dhiisee jechuudha yeroo billiitii baasu malee anumatu babaaseen ishii. Kun akkuma argitan shunkurtii bisheessaan jira. Isin bira ayyaanni ree maal fakkaata? Qophiin ayyaana maal fakkaata? Jajjabaattu miti yoo kunuun nuti akkanatti nama dhiyeeyyuu baay'ee waan ta'aa jira. Dhugaa sa'aatiin namaan guutuu daabboo toshitanii maal jettanii daabboos tosheera daabboo isinin agarsiisa yookiin boruu laaltuu daabboo. Baqa viidiyoo gabaabduu isinii waraabe maaliif jennaani? Baay'ee biizii ta'ee tanan jira. Biddeen ganama bariin tolfadhee amma kun kanatti distii daaraan dibee daaraaf laargoo dibuu yaan hin beeku garuu haala kanaan kanatti handaanqoo fi kana hojjetaa jira. Isiniin jedha qilleensi baay'ee jira nu bira laalaa bidda waan godhaa jiru qilleensa baay'ee ileenyaa jira. Akkasittiin bakka koottaa handaanqoo nyaadhaa. Handaanqoonis jira wanti biraas jira ganaa wanti hojjetamu isiniin agarsiisa isiniin daawwachiisa viidiyoo biraa irratti isiniin jedha laayik sheer gochuu hin dagatiin hordoftoota ko baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja distiin haala qabatti baay'ee waraabuun natti hin tolu yoon akkana godhe waraabuun natti hin tolu namni viidiyoo naa qabu hin jiru. Bakka akkasitti shunkurtii bisheeffataa irraa haala kanaan ayyaana dabarsaa jirra isiniin jenna ka. Haay hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jiruuf jireenyi hunduu bareedaa nuti jirra nagaa keenya haala kanaan ayyaana dabarsaa irra xiqqoo neetworkiitu na rakkisaa jira kanaafan viidiyoo gadhiisaan jiru waayifaan baay'ee naaf hin hojjetaa hin jiru jechuudha. Akkam isin jirtu jiruuf jireenyi hunduu bareedaa kuwwatee allichaadha kun immoo diimaa handaanqoodha jechuudha. Buuphaan qabu garuu kana hin finne asii namatu nyaate
Innaa akkam isin jirtu nagaa keessanii miti jiruuf jireenyi hunduu bareeda. Nuti haala kanaan ayyaana daddabarsinee har'a bunas fataa godhee daffisee dhugaa dubbachuudha. Viidiyoo waraabuun natti hin tolle, keessummaa baay'eetu narra ture. Viidiyoo waraabuun natti hin tolle, ammas garuu ganaa keessummaan natti dhufa. Innaa kanattiin haala kanaani ayyaana dabarsinee jechuudhaan na kunoo argaa kana ababoota isaan kana namatu nuu fide, ijoolleen nuu fide, kanammoo lammiidhaaf Awaashitu kenneefi innaa kanaan haala kanaan ayyaana fataa jennee dabarsinee jechuudha. Baay'ee namatti tola, baay'ee gammannee. Ayyaanni akkami isin biraa nagaa keessanii arageenis jira kunoo namatu dhuge, kunas jiran arguun jirti. Filteerii immoo yeroo na kaa'u argitaniittu. Akkasiin haala kanaan gaa ayyaana dabarsinee jechuudha kaaree. Ayyaanni baay'ee tokko namatti tola, baay'ee gammannee. Daabboo kanas manumattaan toshee yeroon toshus isinin agarsiifne. Xiqqoo intarneetiin na rakkisaara jidduu kana, kanaaf viidiyoo gadhiifataan jiru. Akkasiin haala kanaanii daabboos godhee kaleessa waxee andaanqos waxee allichaas godhee akkanaan haala kanaan ayyaana daddabarsinee jechuudha. Ayyaanni dhugaa dubbachuudha baay'ee tokko natti tolee, baay'een gammadee. Bara yeroo jalqabaatiifidha kananii bara haaraasitti kabajee ergan biyya Arabaati galee. Waaqayyoof galannaa ta'u. Isinis hundi keessan akka biyya keessanitti, biyya abbaa keessanitti galtanii ayyaana kabajan abdiin qaba. Waaqayyo biyya abbaa keessaniin isin haa ga'u isiniin jedhaa. Isinis akka keenyatti biyyatti galtanii mana keessanitti mana kooti jettanii bakka waanuma xiqqoo keessatti jaalalli jiraannan gaadha. Fataa jettanii ayyaana dabarsitan abdii qabnaa isiniin jennaa. Na like share gochuu hin dagatina hordoftoota kun isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Bye bye.